Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e viidiyoo baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Warri dhageessan garuu warri hin dhageenye immoo akka tasaa yoo kan jiraattan ta'e waan dafee isin biraan gahuu qabu akkasuma immoo waan dhageessanii itti gammaduu qabdan jedheeti kanan isinii dabarsuuf deemu. Anuu fi kiyyaa baay'een itti gammade jechuudha waan kanatti. Asii akkamitti galaa osoo hin taane galee biyya keessatti akkamiin ta'a kan jedhu baay'ee yaaddoo keessa na galche waan ta'eef isa mootiyyuu furmaata baay'ee argatee jira. Jijjiirama tanaan dura irra baay'ee tokko jijjiiramee waan jiruuf isin biraan gaha jechuudha. Haga dhumaatti viidiyoo na wajjin tura baay'ee isinitti hin dheeressu. Innis akkamiidha? Duraan yeroo asii galletti hoteela bultii 14 teenyee saniin booda dhibee kanarraa nasaa yoo taatan gara maatii keessaniitti dabalamtan jedhanii himamee jira jechuudha. Gatiin hoteelas doolaara 700 fi meeqa akkas waan akkasii guyyaatti doolaara 40 haga 80 haga 60tti kafaltan jedhanii ibsanii jiran jechuudha. Akkasuma gatiin tikeetii doolaara 600 fi 80 jedhanii jiran jechuudha. Irra caaliin keessan gatiin tikeetii hagamii yoo karaan seeraan baname jettanii na gaafattanii haga ammaa wanni himaman jiru. Sababni isaas karaan noormaaliin hin banamne jechuudha. Karaan noormaaliin yoo baname hir'achuu danda'a, hir'achuu dhiisuu danda'a. Wanni irraa beekamu hin jiru jechuudha. Warri na gaafatan baay'een keessan kana na gaafattanii. Kuuwwan keessan immoo kan na gaafattanii yeroo gallee ofii keenyaa kafalannee hoteela teenyaa jettanii. Kun ammoo ifa isinii haa ta'u maadaamonni keessan hoteela isiniin kafalanii dirqama sammuu hin qaban jechuudha. Kana ofii keessanii kafaltanii akka teessanii kan himamu jechuudha. Keessattuu biyyaa isinii kafalanii risiitii akka isinii ergan waraqaa san qabattanii mana tikeetii deemtanii yeroo murattanitti isa mul'istanii akka galtanidha jechuudha. Yeroo kanatti warri amma yeroo kanatti tikeetii gatii kanaan murattanii warri galtanii guyyaa galtan ammoo jechuudha. Guyyaa karaan noormaaliin baname karaan noormaaliin Julaayii 1 baname jechaa jiranii soba ta'a dhugaa ta'a wanni shuurri ta'amee beekame hin jiru. Wanti kun karaa Libaanon TV bakka jedhu feesbuukii keessa seentanii Libaanon TV gootanii seerchi yoo gootanii argitanii isaantu baasee jira jechuudha. Wanni kun kaa soba ta'a dhugaa ta'a wanni irraa beeknu hin jiru jechuudha. Garuu Julaayii 1 banamaa karaan noormaaliin jedhamee jira. Yoo akkas ta'e jechuudha wanni ana baay'ee na gammachiise. Inni hin banamuun isaa hin hafu jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti yoo galan baay'ee kan nasa akka dhugaan isin jedha isa tokko jechuudha. Akka jedhame akka hawaajii baasanitti jechuudha. Dr. Liyaa Taaddasaa akka dubbatanitti warroonni biyya alaatirraa gara biyya keessatti galanii yeroo bakka amma fakkeenyaaf ani jechuudha. Libaanoon gara Itoophiyaa yeroo galutti madaamin kiyya guyyaa sadii bira osoo hin dabarre laaboraatoorii yookaan immoo dhibee kanarraa kan marammaramee nasaa ta'u waraqata san harkatti qabadhee yeroon booletti bu'u nasummaa kiyya yoo mul'ise gara maatiitti galuu nan danda'a jechuudha. Waraqaticha san qabadhee guyyaa 3 bira osoo hin tarre jechuudha. Wanni isin beekuu qabdanii guyyaa 3 bira taruu hin qabuudha. Waraqaa san qabadhee booletti bu'ee waraqicha san mul'isadhee gara maatii kiyyaatti dhiiga hin fudhatanii gara maatii kiyyaatti galuu nan danda'a. Maatii kiyya biratti yoo galu immoo fakkeenya isinitti himaa hundi keessanuu akkasuma isin jechuu barbaadeetanii maatii kiyyatti yeroo galu ammootiyyuu maatii kiyyarraa adda ta'uu hin qabu. Manuma keessatti waltuttuqqii maal sanirraa hin jira sanirraa maatii kiyyaaf jecha jechuudha. Isin galaami maatii keessaniif jecha of eeguu qabdan isin irraa of eeggachuu qabdan maatii keessaniif haga bultii 15 geessanitti jechuudha. Maatii keessan bira haga bultii 15 geessanitti maatii keessaniif jecha of eeggachuu qabdan jedhameeti kan himame. Warri waraqata san hin qabaanne jechuudha. Warri biyya Arabaatti marammaramtanii waraqata san hin qabaanne zim jettanii gara biyyaa galtan ammootiyyuu hoteela bultii 7 yookaan iyyuu torbee tokko akka teessan saniin boodas dhibee kanarraa nasaa yoo taatan maatii keessanitti akka dabalamtan awaajiin kaleessa bahee jira jechuudha. Kun ammoo baay'ee dasneedha jechuudha. Baay'een itti gammade waan ani itti gammade isinis akka itti gammaddan abdiin qaban isiniin jedha. Irra caaliin keessatti xiyyaarri yoom baname jettanii xiyyaarri akka isaan jedhanitti
Julaay tokko jedhanii rabbachi irratti dhugaan waa godhuun isiniin jedha. Yeroo kana immoo kan awaajii as dhiyoo baheedha. Amma seera isaan hoteelaa kan hir'isan jechuudha. Yoo dhibeen immoo kan macaara ol dabalu ta'e waan isaan godhan hin beeknu, garuu wanni kun ana baay'ee itti na gammachiisa jechuudha. Kanan isin jedha hanga dandeessanitti bultii 3 akkasii ta'utti asitti waraqaa ittiin laabiraatoorii seentanii dhibee kanarraa nasaa akka taatan qabattanii yeroo galtanitti osoo maatii keessanitti akka walitti dabalamtan isinii heeyyamamee jira, nuuf heeyyamamee jiran isiniin jedha. Baay'een gammadee isinis akka gammaddan abdiin qaba.